yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufummaarraa fagaadhu yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufummaarraa fagaadhu. Harka fuune jirra jirtu hordoftoota sagantaa dargaggoota qooda lamadaa hirmaannaa dargaggootaarra geenyeeti jirra. Torbaan dabre hojii dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa godina Harargee Bahaa keessatti dargaggoota carraa barnoota argatan 35 Awaash Baalitti carraa kanneef kutaa jalqabaa isin dhageessisuun keenya ni yaadatama. Kutaa itti aanu har'aas qabannee dhiyaanneeti ni jira. Tartiibaan akkanatti isin biraan geenya. Yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufummaarraa fagaadhu yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufummaarraa fagaadhu. Dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaa sirna baneensa sagantaa carraa barnoota bilisa fuquuq magaalaa Hararitti bakka keessummoonnii fi dargaggoonni aanaalee godina Harargee Bahaa irraa hirmaatan argamanitti gaggeessiti jiram. Dhaabbanni hawaasa Oromiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2014 kan hundeeffame yoo ta'u furmaata rakkoo hawaasummaa Oromiyaatti dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa dhaadannoo jedhu qabate hojjechaati jiram. Hojii gaggeessaan dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa obbo Sabboonaa Xahaa dhaabbanni isaanii yeroo ammaa godinaalee Oromiyaa 12 fi magaalota 8 keessatti hojii tajaajila lammummaa hojjechaa jiraachuu ibsaniiti jiran. Waggoottan 5 kana keessattis baasii qarshii miiliyoona 100 fi miiliyoona 50tti tilmaamamuun aanaalee godina Harargee Bahaa 15 fi magaalota 2 keessatti misoomawwan bu'uuraa kanneen akka barnoota fayyaadhaa fi kan birootis hojjechaa jiraachuu himaniiti jiran. Hojii deeggarsa namoomaa irrattis hirmaachuudhaan maatii harka qalleeyyii garaagaraa gargaaraa jiraachuu ibsaniiti jiran. Sagantaa kanaanis barattoonni maatii harka qalleeyyii ta'an 35 carraa barnoota akka argataniif yaadamee ta'uu himaniiti jiran. Barattoonni kanneenis barnoota isaanii kolleejjii Awaash Baalitti akka hordofan waliigalamuu himaniiti jiran. Carraa barnoota kana yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessatti argamanii fi hamma biyya alaattis barattoota carraa akka argatan taasisuuf haala mijeessaa jiraachuu isaanii itti gaafatamaan kun ibsaniiti jiran. Hawaasni bal'aa fi dhaabbileen misoomaa hundinuu dhaabbaticha cinaa akka dhaabbatan obbo Sabboonaan dhaamsa dhaamaniiti jiran. Itti aanaan diinii kolleejjii Awaash Baalii damee Harar obbo Yuusuf Abbabeetis gama isaaniitiin akka kolleejjichaatti barattoota kanneen simannee barsiisuudhaaf qophiidha jedhaniiti jiran. Galatooma warri gaggeessitoota dhaabbatichaatis akkasumatti illee hirmaattonninis ulfaadhaa galatoomaan jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan adeemsa carraa barnootaa karaa dhaabbata NGO yookaan dhaabbilee miti mootummaa akka biyyaatti biyya keessa biqilte qofa jechuu osoo hin taane nu keessaa ilmaan Harargeetiin Oromiyaadhaaf gadi dhaabbattee hundeeffamtee biqilte arguu kanaafuu gama kiyyaan gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Isinillee baga gammaddanii jechuu barbaada. Dhaabbileen akkanaa biyya tana keessatti baramtuudhaa miti. Biyya tana keessatti dhaabbileen ifiif hundeeffatan dhaabbileen hawaasaaf akka siviil sosaayitiitti tajaajiltu hedduu baramtuudhaa miti. Yoo jiraattes muraasa warra silaa carrooman warra duraa ka biyya harkaa qabaachuu turan bara dheeraadhaaf seentarde taatee kaabaa fi walakkaa biyyaa keessatti sanuu saba Oromootiin hundeeffamte osoo hin taane takkaa fi lama tajirtu jechuudha. Akka sabaattis akka Harargeettis dhaabbanni akkanaa kun hundeeffamuunsaa akka baasaatti ilaalama. Sababni isaa eega caphaatii as, eega bara caphaatii as, eega faffaalla'uun dhuftee as jaarmaya jaarrachuu tolfachuu dhaabbata hundeeffatanii quuqaa walii furuu osoo hin taane akka dhuunfaattuu jiraachuun jabaachuu keessa turte. Yeroo ammaatti dhaabbata kana akka dhaabbataatti NGO jenneetuma laaffisnee waan laallu osoo hin ta'in dhaabbata xiiqiidha faana dhooytuu warra jiraa duraan dabre jijjiroo duraanii
kanneen akka Sheekh Bakrii Sabaloo, Dooktar Sheekh Maamad Rashaad, Jaarraa Abbaa Gadaatii fi fakkaattoota isaanii faana dhooytuu isaan saniiti. Qaanqeen rakkoo ofii ta diinagdee, ta hawaasummaa, ta siyaasaa ofirraa hiikuudhaaf qaanqeen jaarmee tolfachuudhaa fi sossoo'uudhaa isaan saniin jalqabamte. Eega saniitii booda holaafamuu sanii booda kunoo ammaan tana dhaabbanni akkanaa kun akka hangudaayini bakka yuun hin maqaru bakkuma mayiruun mayiraa akka hangudaatti mayiruu jalqabee jira. Waan laaffistanii laaltan osoo hin taane waan barnoota mana barnootaatti barattan osoo hin taane waan kana akka barattaniin dhaamuu barbaadatuuf. Wannummaan barachuu qabanu wanni isin dura dhaabbatamee carraan kun isinii kennamee isin warra hirmaattootaa itti taatanu karaan kana asiin koottaa deemaa jechuudha. Karaan asiini karaa duraan badee faana dhawanii harkanii asiin koottaa deemaa jechuudha malee warri irra dhaabbata kana hundeesse hanga guyyaa kanaatti hundeessineen hin jirtu. Limiitiin qabu, daangaan qabu. Isa boodaan inni hangafa hogguu ta'u, isa boodaan isin dhaabbata akkanaa hedduu tolchuu akka dandeessan, rakkoo hawaasaa akka furuu dandeessan karaa barsiiftuu fi akeektuudha waan taateef waan laaffifnee wal gahuma dhaynee bar ijoollee carraa barnootaa tokko harkatte bira dhaynee dhufnee qofa osoo hin ta'in xiiqiin isinitti dhaga'amuu qaba. Dubbiin edaanuu kanaan isinitti dhaga'amuu qaba. Yeroo duraatiif carraa barnootaa ennijoon biyya keessaa ta Oromoo ta Harargee namaa kannuu jechuun waan laafaadhaa miti. Nulleen akka kolleejjii Awaash Vaaliitti amaanaa guddaatu nurratti gatame. Barattoota 35 nu barsiisaa, isin filanne isin nu barsiisaa jechuu qofa osoo hin ta'in dhaamsaan amma isinii dhaamu kanaa waliin nutti kenname jeetiin amana. Wanti ijoollee tana barsiifnu jijjiiroo tahanii akka bahanii malee dipaartimentii filataniin gahoomuu qoftiin gayaadha jennee namannu akka dhaabbataatti sona yookaan vaaliyuun nuti barataa keenya qabsiifnus akka dhaabbatichaatti barnoota saayinsii isaan baratan qofa osoo hin taane waan of barbaadurraa kaanee akka of barbaadanii of harkatan ergoo of harkatanii booda rakkoo hawaasaatti akka fuulleeffatan barsiifnas waan ta'eef amaanaan ijoollee tanaatiis nurratti gatamtee jirti. Karaa ijoolleen teenya duraan deemtuun caalatti waan namni biraatiis itti laffa'aa jiru tahachaa isaaniitiif nulleen amaanaa tana fuunee galmaan geenyaa je'eetiin waadaa galuu barbaada. Maqaa kiyyaa fi maqaa kolleejjii Awaash Vaaliitiin waadaa galuu kiyya isin ibsuun barbaada. Ulfaadhaa galatooma. Barattoonni kunis carraa argatan kanatti fayyadamanii iddoo guddaa ga'uudhaaf faccimanii barachuu akka qaban obbo Yusuf dhaamsa dhaamaniiti jiran. Barattoonni carraa barnootaa kana argatan tokko tokko kan haasofsiifne akka himanittis kanaan dura sababa rakkoo hawaasummaatiin barnoota isaanii adda kutanii jiraachuu dubbatanii ammaan tana garuu dhaabbata kanaan carraa barnoota argatanitti gammachuu itti dhaga'amte ibsaniiti jiran. Maqaan kiyyaa Ililli Zubeerii Bakariin jedhama. Ililli eessarraa dhufteeti? Aanaa Goloodaa magaalaa Buqqaatirtiraa. Amma barachuu jirti? Barachaatiin jira. Eessarra barachuu jirti amma? Awaayibaal kolleejjii. Awaayibaal kolleejjii. Mee carraa kana akkamii argachuu dandeesse dubartoota ganda keessan jiran aanaa keessan jiran irraa keessa? Akka inni argachuu dandeenye barattuu intiraansii qorame akka isaa carraan qabxiillee naa dhufe akkasitti asitti argachuu dandeenye. Haala saniin barachaa jira amma. Dubartoota ganda keessanii keessaa akkamiin filamtamteeti? Akkaataan itti filame waan inni qabxii argadheefi ammaas haala hawaasummaatiif kanaa wajjin ta'e akkasitti argachaa barachaa jira. Maaliin amma isin gargaaraa jira dhaabbatichi mee? Dhaabbatichi hedduun gargaaraa jira. Barachaatillee barumsa gahaa nuu kennaa qulqullinaan barachaa jirra. Haala gaariidhaan nu keessummeessisee jecha gaariidhaan barumsa gaarii nuu kennaa barachaa jirra. Kafaltiin isinirraa kafalan kanuma mana barnootaa qofa moo kan biraattis ni dabalata? Kan mana barnootaati. Kan mana barnootaa qofa nurraa kafalanii sunuu har'a waan guddaadha gaa. Nyaataa fi dhugaatii kee eenyu si danda'a? Ifuma kiyyaaf isan. Mana kiraa'oo? Keenyumaaf keenyaas. Maatii keetti si danda'a? Amma waggaa meeqaffaa irratti argama? Waggaa lamaffaa. Waggaa lammaffaa irratti barachuu jirtu? Digirii waggaa lamaffaan baradha. Digiriidhaan barachuu jirtu? Baay'ee gaarii. Mee shamarran akka keetii keessattuu dargaggoonni keenyarraa araada kan taaneef faasaatti lamuutu jira. Kanuma wal qabatee dargaggoonni keenya shamarran keenya osoo umrii malee heerumuudhaan
carraa barnoota adda kutuufaatu jira. Mee kanarratti kuni rakkoon akka abdii isaanii kutachiif akka barnoota isaanii ciman wanni jettu mee haasa. Wanni joo. Mee haasa. Har'a wanni dhaamuuf obboleeyyan kiyya kan na booda hafanii fi kan na dura jiraniif hundaafu kabajaan ulfinaan barumsi waan guddaadha. Har'a barannee as ga'uun keenya shamarran carraa gaarii akkana argachuun hedduu yeroo zabana durii ni ulfaata. Zabana ammaan tanaa immoo haala gaariin barachaa waan jirruuf akka baratanii isaanillee fillee dhaama. Dubartoonni yeroo malee heerumuun inni jirti lafa gammoojjii sanii mana barnootaa irraa muranii atiif yoo heerumte. Ni jirti dhugaa sun. Ati hoo gama keetiin akkami? Gama yaalla kii barachaatu maan jira ammoo. Amma dura ni heerumu. Heerumeetiin jira heerumeetiin bara 2008 barumsa karaa dhaabee sanillee akka tasaa addaan baane gara barumsatti deebi'ee ciminaan kutannoof abdiidhaan waan dabre san bakka hiriyaan ta'e geesse gahuun qabaa jee irra gahee arraas jira jechuudha. Namni tokko dhuga baanta waan gaariidha kaaftee atu maayiltee hiree barnoota murtee heerumuu saniif maaltu si saaxile yeroo hedduu na dhaga'ame maaltu waan saniif si saaxile sababa sittee sababa ijoollummaa fi sabummaan takka hin jiru sanoo dhalteeti moo osoo hin dhalini rabbiin adda baata teessee dhakkii dhaleetiin jira dhaltee ilmoo meeqa takka dhaltee eenyurra dhiiftee dubama barnootaaf as ganda keenya haadha abbaa keetirra namichi abbaa manaa kaduraan sun ilmaan sanoo ni gargaara. Ni gargaara. Hayyee galatoomii waa hundaafuu dubartoonni keenya atima heerumteetis garte ilmoollee dhaltee garte osoo umrii ijoollummaa ta'e har'a barnoota deebi'uu keetillee tan sheenoytee deebite mee wal bira qabi yeroo barnoota dhiiftee heerumta saniif tammaa wal bira qabeeti naa odeessime. Yeroo sanii wal bira qabee yoo ilaalu hedduu nama gaddisiisa. Garuu ammaan tana carraa kana osoo abdiin muriin hogguta akka illee duuba deebi'ee osoo hin qabaatiin jecha namaatiif olola namaa dhiisee barumsa kiyyatti deebi'uu kiyyaaf hedduun gammada. Hedduun gammadee hedduulleen ittillee hiriyoottiin kiyyallee irraa gammadanii barachaa jira. Baay'ee galatoomne. Maqaan kiyya Heelan Abdii Mahammad Caama. Jiraattu Tadirii irraa hin dhufees. Har'a maaliif? Wanni sitti ergamee affeerameetiin sitti ergame. Maaliif affeeramte? Wanni marii gaggeessuudha. Marii gaggeessu. Marii waa'ee maalirratti xiyyeeffate? Waa'ee dhimma barumsaati Hayyee. kan wal qabatu. Barattuudhaati? Barattuudha. Kutaa meeqa barattaa takka? Kolleejjii Awaash Baalee dipaartimentii farmaasiitiin barata. Farmaasii barachaa jirti. Mee carraa kana akkamiin argachuu dandeesse? Akkamiin dargaggoota takka shamarran achi jiran keessaa filamtee carraa kana argachuu dandeesse? Carraa kana akkaataan itti argachuu danda'e sababa kilaasii keessatti namootni muraasni asirratti waan affeeraman jiraniif namootni muraasni kilaasii irraa namni yoo kam xiqqaate inni fudhan. Harka majaani sababa saniin carraa kana argadhee as dhufee jechuudha. As dhufuu daran carraa barnootaa akkamiin argachuu dandeesse? Carraa barnootaa akkaan itti argachuu danda'e kolleejjii eegaan dhufee jechuudha. Eegas booda asitti galmoonee afeerraa isaan simannaan godhanii carraa sanas itti argachuu danda'e. Mee waa'ee carraa irraa naasa carraa sana akkamitti argachuu akka dandeesse? Carraa kolleejjii kana dhufuuma. Lakki carraa amma bilaashitti barachaa jirtu. Bilaashi akkamiin bilaashitti akka barattu akkamiin argachuu dandeesse? Osoo carraa kana argachuu baatte maatiin teessi barsiisuu danda'u. Moo osuma kanarratti? Carraa kana argachuu fayyaaf baay'een itti gammada. Maatiin teessan silaasee barsiisuudhaaf duraan eegaa warri keessan si barsiisuu eegalee carraa kana argatte dhaabbatichaatu carraa kana si kan akka barattuuf. Bilaashitti. Jechuun akka nama takkaatti maatiin fayyaa sana gargaaruuf jira. Akkas. Maqaa kee naa himiti. Aanaa kamirraa akka dhuftee eega naa ibsiteen booda dhaabbanni furmaata rakkoo hawaasummaadhaa kan as magaalaa Hararitti waltajjii gaggeessaa jira. Haala kamiin waltajjii kanarratti hirmaattee mee naa odeessi? Maqaan kiyya Khadir Abdiyyuyyaatiin jedhama. Sababa rakkoo adda addaatiin barumsallee eegareetiin jidduutti qaxxaamuree ture muree ture. Sababa
dhaabbata hawaasa guddina Oromiyaa kanaan furmaata hedduudhaan argadhe. Aanaa kamirraa dhuftee? Aanaa Calanqoo. Aanaa Meettaa? Aanaa Meettaa. Aanaa Meettaa irraa hin dhufe. Calanqoo irraa dhufte. Maal barachaa jirta amma? Akaawuntingiidha. Akaawuntii eessa barachaa jirta? Awaash Vaalii. Awaash Vaalii barachaa jirta. Duraammee maatiin ta'e hanga kutaa 12 barattee turte. Yeroo sanitti akkamitti gargaaraa turan eegas booda gamaallee barnoonnis kafaltiidha. Kafaltii sanarratti rakkoon barnootatti fufuudhaaf si quunnamte irratti ibsime. Duraan maallaqa kafalaatiin barachaa ture. Sababa haati too dhukkubsatteen barumsa kana jidduutti mure baradhee xumuruu hin dandeenye. Dhaabbanni kun sababa kiyya kanaaf furmaata guddaa naa ta'e. Dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaa kun jechuudha. Akkasitti gahee guddaadhaan argadhe sababa dhaabbata kanaatiin. Barumsaaniin jidduutti mureelleen itti fufuu danda'eetiin jira. Sababa dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa kanaan. Dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa kana hedduun galatoomfadha. Dargaggoota akka keetillee carraa kan argatanii wanni jettuun ergaa natti dabarsitu. Ergaan ani dabarsu barumsa isaaniif duuba akka hin jenne sababa rakkoo adda addaatiin akka if duuba hin jenneen isaan hubachiisa isaan gorsa. Dargaggoonni abdii hegereetiin keessattuu jireenya fuulduraa akka isaaniitiif illee barachuun murteessaadha. Dargaggoonni keenya araada adda addaa illee irraa fagaatanii akka barataniif wanni dhaamtuuf. Wanni dhaamuuf karaa dhaabbata hawaasa guddina Oromiyaa rakkoo adda addaatiin barumsa isaanii akka hin murre dhufanii furmaata gahaa akka fudhataniin isaaniif dhaamsa gahaa galatoon. Mee maqaa keenyaa ibsitee aanaa irraa dhuftee ganaa ibsiteen booda mee ati irra kunoo asitti marii dhaabbata guddina hawaasummaadhaa keessattuu rakkoo furuudhaan wal qabate kanarratti si argee duraan maal keessa turte eegeen dhaabbaticha kun dhufe carraa maal sii kan? Ani maqaan kiyya Ibsaa Abdulaziz Umaroon jedhama. Kaniin irraa dhufe aanaa Kombolchaa. Dhaabbata guddina hawaasa Oromoo kana akkuma barumsa 2015 xumurreen barumsa sababa achi booda qabxii yuunivarsiitii waan nuuf hin dhufiniin irraa addamurree maatii irra deebinee barumsa kana harka qalleeyyummaa maatiidhaan kasila barannu harar nu barsiisuu waan hin dandeenyeef kolleejjii nu barsiisuu waan hin dandeenyeef manatti hafnee jirra. Inni kun dhufuun furmaata guddaadha nuu ta'e. Sababa inni kun dhufeeni amma barumsa kiyya deebi'ee jiran. Amma maal barachaa jirti? Ani kaniin nam barachaa jiru amma isaan kanaan seenuu deema malee kanaan dura barumsa kutaa qollaa xumureetiin jira. Amma takka lafaan ba'ee jechuudha. Amma takka osoo hin baratin lafa baate. Osoo hin baratin lafa. Amma carraa harkatti. Amma carraa bal'aa harkadheetiin gammachuudhaan akka nama yuunivarsiitii san seeneettiin amma mooraalii qaba jechuudha. Guddaa galatoom. Galatoom. Mee maqaa keetii fi aanaa irraa dhuftee ganaa ibsiteen booda har'a dhaabbanni kunoo as arginu guddina hawaasa Oromiyaadha. Barattoota carraa argatan har'a kunoo baga gammadan jechaatiin jira. Yaadni ati qabdu mee naa ibsi. Ani kaniin dhufee aanaa baddannoo Araddaa Burqaana Jaarraa hin dhufe. Awaash Vaal kolleejjii keessatti hin baradhaa. Dhaabbatichi kun har'a barattoota fuudhee nu filatee Awaash Vaalii filatee asiin nu barsiisaa jedhee nu fide gammachuu guddaa takkaan na dhaga'ama. Maqaan keetiin naan ibsi. Maqaan kiyyaa Diinee Maammassaaniin naan jedhan. Mee dargaggoota keenya wanni dhaamtu Diinee? Dargaggoota keenyaaf wanni dhaamu dargaggoota harka qalleeyyii fidee nu kana barumsa isaanii hordofanii kolleejjiin Awaash akkuma beekamu barumsa qulqulluu kennuudhaan beekamti. Saniifuu akka barnoota isaanii cimanii gargaarsa argatan kanaan hara fuula dura deemanii dhaamaaf. Dargaggoonni keenya waltajjii irraa waa hedduu himamaa ture. Fakkeenyaaf yoo ni kan laallu taate waa'ee Sheek Bakrii Sabaloo, Sheek Mahammad Rashaad, Harargeen duraan hangafa turte. Har'a isinis maaltu isinirraa eegama jaanii ergaan dabraa ture. Kun silaayis akkuma beekamu dura mul'annee turre. Garuu duuba deebinee jira. Garuu ammallee if garree amma asirraa kaanee daandii abboota keenyaa san hordofnee hara fuula duratti deemuu qabnaan cimnee jabaannee barannee jechuudha.
Egaa waan abbootii keenyaa san bikka abbootii keenyaa san akka caalaniif dargaggootaaf wanni dhaamtu. Kun akkuma beekamu duraanuu nuuf akeeknaan daandii isaan nuu kaansan barumsa ammayyaatti dabalannee hayyummaa teenya tan duraan qabnu sanyummaadhaan qabna hayyummaa Oromooni karaa fuula duratti deemuu qabnaan jedha. Galatoom. Galatoomi. Mee maqaa keenyaa mee eessarraa akka hirmaattee ganaa ibsiteen booda har'a gaafnoo marii bal'aatu gaggeeffamaa ture keessattuu dargaggoonni keenya kalee eessa turre har'a eessa jira boruu maaltu nurraa eegama waan jettu irratti yaada akkanaa kannituun barbaada maaliif har'aan tana dhaabbatichi dhaabbanni miti mootummaa kan biyya keessattuuf maqaa fogoogeen hundaa'e kun dargaggoota keenya carraa hedduu uumaafii jira kanaa wajjin wal naa qabsiisi waa hedduu naa seemu. Tole galatoomaadha. Alii Yusufiin jedhama. Kollejjii Awaash Vaaliitti kutaa faayinaansiitti itti gaafatamaa galii sassaabaadha. Har'a akkuma waliin argaa turre dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaadha. Kutaa Harargee irratti wantoota hammana hin jaamne hojjechaatis jira. Hojjechuu isaatis qabatamaanis nu agarsiisaati jira. San keessaa immoo waltajjichi irraa waltajjicha addaatii fi waltajjii ajaa'ibsiisaadha. Kanaaf kaayyoon nus qabnu kaayyoon dhaabbatichaatis wal fakkaataa dhufe jechuudha. Saniif jecha dhaabbanni kun akkaatuma hundeeffama isaatitti waldaa guddina dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaati. Saniif dargaggoota keenya qacarraa barnootaa dhaban qacarraa diinagdee irratti hawaasummaa irratti caphaa baroota dheeraa dura ture jechuudha. Qoodmaya biyyattii teenya yookaan immoo bahatii biyyattiidhaa barnoota keessatti qabdurraa kan ka'e hanqinoota baay'ee arkanii hanqinoota sana immoo suphuudhaaf carraan eenyuuf akka ta'u osoo hin jedhin nutis hanqinoota sana suphuu irratti gahee qooda keenyaa bahuu qabna yaada jedhuun dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaadhaa waltajjicha irraa kana gaggeessuudhaan barattoota 35 akka baha Harargeetitti jechuudha walitti sassaabuudhaan aanota irraa gama dhaabbata keenyaatittis nu qeebalchiisuudhaaf fideetti jira. Saniif jecha imalli isaanii imala gaariidha. Imalli isaanii imala milkaa'aa fi imala itti fufiinsa qabu jenneeti amanna. Walumaa galatti nuti dhaabbata kollejjii Awaash Vaaliitii wajjin dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaadhaa. Barattoota gaafa nu qeebalchiisu nutis amaanaa gurguddoo nurratti hoffisaniiti jiran. Amaanaan sunis caphaa hawaasummaa, caphaa diinagdeetii fi roga barnootaatiin caphaa uummanni keenya cabee jiru kana nutis gama faayinaansiitiin ni suphinaa isinis gama barnootaatiin nu suphaa jedhanii wal harkaa fuudhinsa irra gooneeti jirra. Kanaaf jecha nutis amaanaa isaan nu kennatan tana yoo rabbiin jedhee galmaan ni geenya caphaa barnootaa ni suphinaa. Caphaa hawaasummaa isaanii ni suphina. Kanaaf waldeenyi hawaasa Oromiyaadhaa waldaa karaa fuulduraatti guddina isaatiif qabu. Dargaggoonni keenya aadaa baratamte san dargaggoonni keenya hojii fi hojii qofatti dargaggoonni keenya dandeettii irratti akka ciman bikka manguddoonni keenya abbootiin keenya haganamaa jaame san akka gayan wanni dhaam. Walumaa galatti amaloonni jaaman kun ni jiran garuu immoo wanni jimaa jaamu madda galiitiif itti fayyadamna malee. Madda rakkoo hawaasa keenyaa tahee bara baraan dhiibbaan dura godhuu irratti immoo nuti dursinee balaaleffanna. Jimaan nuuf Harargeedhaaf madda galiiti. Madda jiruuf jireenyaa uummata Harargeeti. Garuu ammoo madda rakkoo hawaasa Harargee ta'ee itti fufuun qabu jennee amanna. Kanaaf barattoonni keenya yookaan dargaggoonni biyya teenyaa yeroo baay'ee roga barnootaa irratti duubarra jirra. Hirmaannaa biyyoomaa keessatti barnoota irraa nuti duubarra jirra. Hirmaannaa siyaasaa keessatti, hirmaannaa hawaasummaa keessatti, hirmaannaa diinagdee keessatti nuti dargaggoonni baha Harargeedhaa duubarra jirra. Kanaaf maaltu nurraa eegama jennaan wantoota nuun jaamaa jiran kana hunda isaatu gallakkisuudhaan aadaa abbootii ganamaa keenyatti safuu fi sansakkaa uummata keenya sanii deebinee jimaaf bakka kennuu osoo hin ta'in haraaraaf bakka kennuu osoo hin ta'in maaltu narraa eegama halee maal keessaan ture har'a maal irraan jira borummoo biitii tun uummanni nan keessa jiru kun maal narraa eegaa bayyanatee baruutu isarra jira. Kanaaf jecha guddina biyyaa keessatti gaheen dargaggootaa gahee olaanaadha. Saniif dargaggoonni keenya haba Harargeedhaa aadeeffama amaleeffannaa duraan jiru san walumaa galattuu gallakkisuu qaban. Kanarraa har'arraa jalqabanii barnootaa fi barnoota qofa irratti xiyyeeffatan
asumaan hin dhaabsate barsiisuu barbaada jechuudha. Ayyee galatoo. Ulfaadhaa ulfaadhaa. Mee maqaa keenyaa miti eessarraa akka hirmaattee eeganaa ibsiteen booda har'a meegaa waltajjii tana kamilla? Ayyee ani jalqaba irratti barataa Farhaan Usmaaniin jedhama. Barataa manaajimentii waggaa sadaffaati. Akkasumas pirezidaantii gamtaa barataa kolleejjii barataa Awaash Baaleeti. Yaa'u har'a qophii har'aa kana haala gammachuu addaa takka na dhagahama. Maaliif jennaan kanaan dura nuti dhaabbata akkanaa kana hin qabnu turre har'a garuu dhaabbanni kun sochuma hawaasaatiin hawaasa hirmaachisee barattoota kanaaf carraa kana kannuu isaatti hedduu takka kan gammada. Keessattuu nuti dhaabbanni kun ammaas kolleejjii keenya kolleejjii Awaash Baalee filatee barata kana kolleejjii keenya wajjin hojjechuu isaatti hedduu takka na dhagahama gammachuu takka na dhagahama jechuudha. Kanaaf carraa kanaan dhaabbata kanaanis galatoomaa jechuun barbaadan akka pirezidaantii gamtaa barataa tokkottis. Barattootaafis warra achitti amma simbiratti carraa harkataniifis akkasumas dargaggoota hafaniifis dhaamsi qabdi. Barattoota carraa na biratti harkataniif jalqaba irratti dhugaa dubbachuuf carraa kana harkachuu isaanii osoo silaa harka qalleeyyummaan isaanii baroota irraa isaan hin hambisin carraa kana harkatanii barachuu isaaniitiif hedduu takka carraa kanatti fayyadamanii carraa kana qixa sirrii ta'een qabanii baroota isaanii keessa cimanii bakka guddaa gahuu qabanii ja'an. Barattoota kaaniif ammoo harka qalleeyyummaan hiyyummaan baroota irraa isin hin hambistu. Maaliif jennaan dhaabbata akkanaa kana qabna waan ta'eef hiyyummaa irraa isin hambistu. Kanaaf ibboo dandeebinaa waan akkanaatiin bakka ibboo dandeebinaa waan hin taane qabamtanii baroota keessanitti yaaduun dhiisinaa. Kanaaf dhaabbanni kanaa kun waan jiruuf dhaabbata kana keessatti kanaan carraan keessan isin dhaqqaba waan ta'eef baroota keessanitti asumaan jabaadhaan jaan isaaniinis. Galatoom. Fayyaa naa ta'e. Waltajjii tana kam ibsite akka dubartii dhaqee? Maqaan kiyya barattu Amaali Abdulkariimiin jedhama. Aanaa Gursuumirraa hin dhufe. Awaash Baalii haalli barnootaa fi barnochuurraa bara 2017 fireeshidha. Immoo haala barnoota isaatirraa illee cimaadha. Takka illee bakka waan irraa rakkoo irraa akka himadullee hin qabu. Akka bakka bu'eetti illee ittiin haasa'u. Waan hirrina irraa qabullee jeetillee irraatti. Waltajjii irraa tana waan asitti walitti qabamneef ni beektaa? Waltajjii barnootaatii fi haala barnootaatti wanti ija'amu irraatti walitti qabamne. Haalli barnootaa isaatillee carraa harkachuu xiyyaafillee galatoomaadhaan jaa. Yommuu akkamii carraa harkachuu dandeessi maatii keessaa duraan akkam turte bara kam barnoota keessaati kutaa 12 immoo 12 duraan barnoota keessatti akkam turte duraan fi barachuudhaaf harki qalleeyyii dhammoo maaliin akkamiin filata? Harki qalleeyyii miti alhamdulillah. Harka qalleeyyii osoo hin ta'in maatiin kiyyalleen alhamdulillah ni qaban. Waan jaan warri dhaabbatichaas barsiisa maatii kiyyaan na barsiisa. Maatii keessatti barsiisa. Mee ijoollee carraa harkatte tan akkamiin ilaalta carraa kana harkatanii hiree osoo isin jalaan hafin akka keessanitti akka baratan carraa harkachuu isaaniitti. Carraa harkachuu isaaniitiif hedduu malee akka gammadaniin isaan hawwaaf mana barnootaa haala gaariidhaan mana barnootaa akka gaarii keessa waan jiraniif hedduu malee isaan gama keenya akka as goraniin jaa. Dubartootaas haa ta'u dhiiraanis Harargeen duraan jalqaba turtee jaamee waltajjii irraa himamaa ture. Har'ammoo dhaloonni har'aan tanaa dhaloota akka Sheek Bakrii Safaroo, dhaloota akka Sheek Mamarrash, dhaloota akkasii tahuu qabaa jedhamee ture. Mee isinirraa dargaggoota irraa maaltu eegama? Jabaannee barachuu fi bakkaan gahuudhaatu bakka guddaa harkannaa jeetii yaa hawwa. Galatoom. Ayyee galatooma. Maqaa keenyaa miti aanaa irraa dhuftee kanaa ibsiteen booda mee har'a waltajjii tan. Maqaan kiyya ibsaa Maamad Ahmadii jedhama. Aanaa Baddannoo irraa hin dhufee kan itti baradhu Wallajjii Awaash Baaleeti. Ani itti aanaa pirezidaantii gamtaa barattootaati. Digirii waggaa 9ffaan baradha. Akaawuntiingii fi faayinaansiin baradha. Walgahii guyyaa har'aa kanarraa gammachuu guddaa takkaan na dhagahame. Carraa barnootaaf carraa bilisaa kennamuudhaaf waan guddaa takkaan na dhagahama. Akka gamtaa barattoota Wallajjii teenyaatti warreen carraa bilisaa kennameef kanaaf iddoo guddaa qabna waan barbaachisu hundaanuu isin moggaa jirra jennaani har'a sagantaa kanaa tanarratti hirmaachuu kiyyaaf gammachuu guddaa takkaan na dhagahama. Mee dargaggoota keenya dhaamsi qabdu dargaggoonni Harargee dhagaa bikka dur abbootiin teenya turan sani deebi'uudhaaf maaltu irraa eegama? Sani deebi'uudhaaf namni hundi kaayyefatee karooraan pilaanaan baafatee moggaa dhaabbannee waan adda addaa Harargeen qamaate Harargeen akkas maqaa juusan lafa keenyee hundinuu nuti hidhannee akkaataa abbootii teenyaa Dr. Maamaraashaa Abdullee Sheek Bakrii Saaphaloo Jeeraa Bagada akkasitti caalaa qophoofnee dhaabbannee isaan bokkootii abbootii teenyaa san gahuu qabnaan jira. Qabsoo hunda keessatti roga barnootaatiin haa ta'u roga qabsoo lolaatiin haa ta'u sirballeen haa ta'u tokkoffa ture. Har'ammoo
amma sadarkaa bikkatan jirra. Arra bakka sadarkaa duraanii hin jirru sadarkaa duraaniitti isaanitti deebi'uudhaaf hundi xiqqaadhaa hanga guddaatti dhiiraa dhalaadhaan kaanee wal qabannee barnoota irratti jabaannee wanni ammaa jaarraa ammaa kanaaf yeroo ammaa tanaan wajjin akka duraanitti deebi'uuf barnootaan nu barbaachisa xiqqaa fi guddaadhaan kaanee dhaabbannee carraa bakka sanitti deebi'uu qabnaan jaa barattoota keenya kan harka qalleeyyiitii fi warreen wantoota carraa barnoota bilisaa kun kennamuun carraa guddaa gammachuu guddaa takkaan dhaga'ama. Galatoom. Mee maqaa keetis naa ibsitee arragaa dhaabbiin keessan maal irratti hojjeta eega hundaa'ee bara meeqa haalli ammaan tanatti sadarkaan irra jiru raayis naasawa. Tole maqaan kiyya obbo Sabboonaa Xahan jedhama. Hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaati. Dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaa dhaabbata gargaarsaa fi misoomaa tahee akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti bara 2014 kan hundeeffame yommuu ta'u yeroo ammaa kana immoo sadarkaa naannootti godinoota 12 fi akkasumas bulchiinsa magaalaa 8 irratti dhaabbata hojjechaa jiru. Keessattuu gargaarsa namummaatiin wal qabatee akkasumallee bu'uuraalee misoomaa garaagaraa irratti kan hojjetu. Guyyaa har'aa immoo sagantaa baniinsa sirna barnootaa bilisaa fugu kan jedhu dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaatti. Dhaabbanni kun eega dhaabbata irraa kaasee amma immoo carraa barnoota tokko akka iskoolaarshiippiiti kan hojiirra oolchuu kan jalqabe jechuudha. Sagantichi amma marsaa jalqabaatiin guyyaa har'aa eebisaa kan godhamu barattoota 35f carraan barnootaa kun kenname. Waggoottan afran dhufuuf ogummaa barbaachisu akka argatanidha. Keessattuu sagantaa kana wanni adda godhu carraa kana namoonni carraan kennameef kun warreen economical disadvantage kan jennu yookiin ammoo maatilee harka qalleeyyii irraa dhalatan dargaggoota silaa carraa barnootaa hanqatanii hiriyoota isaanii jalaa hafan akka carraa kanaan fayyadamaa taasisuudha dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaa kun jechuudha. Gaariidha. Dhaabbatichi miti mootummaadha moo qaama mootummaatiin kan hundaa'e moo tinnisni keessan isarraa harkattaniitti dargaggoota kanaan gargaartan? Galatoomi dhaabbanni kun gaafa hojii jalqaburraa kaasee akkaataa gartee jaarmeelee siivil soosaayitii kamittuu kan hundeeffamedha. Keessattuu jaarmeeleen siivil soosaayitii akka jaarmeelee tumsa mootummaatti kan hojjetanii keessattuu community based jechuun bu'uura hawaasaa irratti kan hundaa'e akka dhaabbataatti. Kanaaf maddi keenya dhaabbilee mootummaas miti mootummaas hawaasa dabalatee hawaasni keenya bal'aan nu bira dhaabbatee milkaa'ina sagantaa kanaatiif ammoo irra guddaa keessattuu akka naannoo Oromiyaatti fi akka godina Harargee Bahaa warra carraa kan argatanitti fandii hawaasa keenyarraa argameen hawaasa keenya deebisnee tajaajilaa kan jirru ta'uu isaati. Hojiileen ijoon roga barnootaatiin malee hangammaatti itti galtanii hojjechaa jirtan sunaaf. Roga barnootaatiin ala hojiiwwan hangammaa jiran keessaa tokko gartee fayyaarraa qabna. Keessattuu goroo guutuu akka Harargee Bahaa goroo guutuu irratti mana barumsaa kellaa fayyaa waliigalaa Sheek Bakrii Sabaloo kan jedhamu Harargee Bahaa Qarsaa irratti birrii miliyoona 37 manni barumsaa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa kan ijaaramu kan dhaabbataatiin akkasumallee Goroo Muxillee akkasuma moodel iskoola gara miliyoona 30 waliigala piroojeektii miliyoona 150ti waggoottan 5 kana keessatti akka dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaatti qabannee kan itti kaane kanaan alammoo inisheetiiviiwwan qonnaa fi gartee misooma fayyaa hawaasaa isa ijoo ta'ee kan jiru nu biratti. Gaariidha. Akka waliigalaatti akka dhaamsaattis ergan qabdan. Dhaamsi nuti qabnu keessattuu akka hawaasa keenyaatti hawaasni keenya bifuma amma jiru kanaan qindoominaan keessattuu amma dura hin baratamne jaarmiyoonni akkanaa kun biyyoota alaatiin qofa irratti kan dhiibbataa turu. Amma immoo biyya keessatti jaarmiyoonni akkanaa kun dhufuun isaa akka carraatti ta'e namoonni hundinuu ambireellaa yookiin ammoo caayaa tokko jala walitti qabamne rakkoo teenya ofii keenyaaf hiikkannu hawaasni keenya dhaabbata kana cinaas dhaabbatee gartee akkuma gartee furmaata rakkoo hawaasummaa Oromiyaatiif dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa jenne san dhaabbanni keenya uummata keenyaan uummanni keenya immoo gartee dhaabbata keenya wajjin ta'ee akka dhaabbatu ergaa kiyya dabarsuu barbaada. Guddaa galatooma.
Egaa dhaggeeffattoota keenya hojii dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa kutaa Maayyii torban kan qabannee dhiyaannuunidha. Hirmaannaa irraa tanarraas hubannoo gaarii argattan jenneeti abdan. Tanarraaf jennee walii qindeeffanne kanumaan walii galchina. Nagaan nuu jiraadhaa kan isiniin jiru Zakkariyyaa Miyyeeti.